Wala. Gurbaa gaalaanii isaa keessatti mana ijaarte bo'aat. No, gaalaarii isaa keessa gannaqeen agarsiisa. Iskiriin sheer narra godheeti keessa gannaqeen agarsiisa guutumaa guututti almost za'aa lamaa ol. Ta'eenyuu feetanaan jaabar. Abo Wallahi ta'eenyuu kan si garsiisu feetanaan jaa. aboo keessaan na ergi aboo keessaan na dubbisi naman. Waluu naa deebisi. Laa gaba Oromoo. Mee dhaggeeffadhu waa hunda gara Oromootti hin geessin kun hawaasaa waliin waan walitti fidu jiru. Intalli kun raggaxamuu qabdi yoo raggaxamte dhaggeeffadhaa. Maammi bakki nu rakkise maali beektaa maammi bakki tokko bakki nu rakkise. Intalli kun raggaxamuun faayidaan isaa tokkoffaa dubartoonni kana booda jechuudhaan dhufanii isirra fudhatanii noormaal nu jedhan boora akkaawuntii noormaal nu jedhu kumaatama arguuf deemta. Kanaafuu barumsa akka jirri asxaaqee raggaxaa jala kana jechuudhaan raggaxu. Maatii si ilale intalli kun shurmuxannaa aboo namichi kun hin dhaga'u. Namichi silkii kee astagaabbaa jira Ahmad. Ammas miyuut qabadhu taata. Ahmad nuti qabadhu. Maaliif Ahmad niitii gaan qabu Ahmad. gara fuulduraaf gorsa qabu tokkoffaa dubartoonni akkana godhanu xinneenyi maal akka ta'e iska xaggamaa saayyada. Maatii si fa'i xinneessu. Haadha si isii shurmuuxinnaa jechuudhaan ollaa saalaa jechuudhaan argite guddatte intalli jezbaa bushitee sharmuudhaalichi. Intala kana hin dhiisu maamala. Yoo pirezidaanti miira keessaa ba'i. Miira keessaa ba'i pirezidaanti. Akkam warri ni hidhamte. Yaa mucittiin dhugaatti illee miira keessa nama gashiti wallaahi laata. Aboo dhaggeeffadhu mee iskii rabbii jedhee si bira teessee wanda lijin okko maal ta'us liji maakabar allabaatu. Namicha kana sodaattee kadhattee dhiifama kadhachiiftee uummata gabba'ee dhuftee dhiifamatu gaafattee koo tillik nagar. Rabbii jechallee dogongorteetti. Normaal ነው አስበከዋል Maamme sarda kan miyuut qabadhu wooma waa'ee kee kana cimsuun sii Mee dubbadha. obsaadhaan haa kennaa cirraa obsa dubbadhu. No, kaniin amma dubbachuu deemu kun siireesii dhabeeyta. Tokko guyyaa hanga kana anaa takkaa waa'ee boni jeedhaa isaa wayina dhageesse. Guyyaa Ani takkaa onlaayinii irra jiru har'a kana tiiktookii irra jiru har'a akkaleessa waan ta'eef. numaa'u hinaasoo inni ni isin dubbanne waa'ee si'an waa'uma maamma gargaaraa bichaadhaan dubbanne malee. Garuu intalti dhuguma sanitti xiqqaattuudha. Dhuguma sanitti xiqqaattuurraa illee xiqqaattuu saree jaaniin akka Harargeetitti. Akka Harargeetitti dubartiin takka jechuun yookaan amma fakkeenyaaf anaaf isiin maammata akka Harargeetitti obboleessa kijaa isiin anaaf dumaashiidha agartee dumaashii jaamtee jaamamte. Hamzaa Sheejjaa birbira teessee isokkee this is normal no gizeeniif jette. Wallahi wabillahi akka Harargeetitti Sigannaatuwaan insi normaalii haadha si just innaatuwaan wait maamme just Maqaan wait girmalame wait ustaazota keenya fa'i xinneessite mi'a jamaa. Ichi shuxaam. tokko miyuut Pirezidaanti dubbadhu qoy maamme. dubbatee bitu. Pirezidaanti dubbatee bitu qoy. Amma gizeenii fi this is normal no gizeenii fi ette takkanaa tana wallahi tokko akka Harargeetitti jaarsaa fi isiin waan fadhan wal godhuu danda'an waan fadhan waliin dubbachuu danda'an obboleessa duratti jaarsa xiqqeessitee yookaan obboleessa xiqqeessinaan gizee sanni kaan irraa hiikameeti wanni isiin qabdu waa takka hin kennamneef kara warra sii fe'amti agartee mee kunummaa nu haa taatu jenne gargaarsa amma dura qabameefis bar qabneef waltaane mubaarak inni gargaarreenne at least silaa jaarsa kabajjee jaarsa keessaan dheeyxeeti maammee hijoonni kan akkanaatuun hin danda'amtu. Anaa fi atis ganaa ijoollee nama gargaareeti nama dalageetillee nama gargaaruu danda'u. Saniifuu waan kana atummaan kaansil godhi jechuun ni qabdiimti. Asirratti ol baatee nuti jechuun nama gargaarru isiifuu nama gargaarra. Shuxaamtittiin wanti geeba jaaniin waan akkanaa ta'an ni beektaame kanaa ta'an. Afitatu obsi. Dhiirri Oromoo dhiirri Islaamaa akkam akkanaa dooddani qoy. Arabannaataachuu. Amma laa waan isinitti himanii wanna natti dhaga'ame tokko isinitti himan. Abbaa manaa si bira teessee gocha fokkataa akkanaa gocha safuu cabse gocha qoy namichi maal Muhammad qoy Ahmad qoy. Gocha safuu cabse gocha fokkataa kana fokkataa eenyuu kana teessee abbaa warraa viidiyoodhaan taa'u dhuftee qaama ishee qullaa arma ishee qullaa namatti ergitee utuu ni kaan irra jiru
it is normal gaafa siin jettu normaalidha kun gaafa jettu abbaan manaa sun dayyuusummaarra darbee wanti dayyuusii gadi hin jiru kana gootee jechuudha sana nama walakka nama kuma meeqa taa'u irratti namoota gurguddaa ta'an irratti qaama qullaa ishee namatti ergiteeni kaan namaa baadhattee abbaa warraa sanii dhufee gastii keessa taa'u abbaa warraa cinaa teesse normaalidha gaafa jettu sun abbaa warraa osoo hin taane inni taa'u sun haadha warraa tutuu jennee ni gaarii ture jechuudha namichaan. Aaninna sana tokkoffaa fudhatee gastii dhufuu qabu ture namichi. Ustaaza dhiisaa wayii kan jedhe maali beektaa ustaazni ustaazaan hadhumu intala kanaaf bichaal dammoo mucaasa bushtii naahik jedhu sana suuraa isa yoo qabaatanii fi suuraa intala kanaa mee keessaa naaf ergaame haraggatamtu namoonni jettan lakkoofsa 21 kana barreessaa ajirii argannatti wallaahi. Eenyu pirezidaanti Maamme Kaskandariyaa Birras Geena Facebook irraa ati laal rakkoo hin qabu bakka kanatti noorde rakkoo hin qabu dhaggeeffadhu. Miidhagsiin tun tashee Abdul Qaadir eegee miciree gadhiise. Tashee Abdul Qaadir eegee miciree gadhiise. Miidhagsiin Saazaati Jartii Saazaati jedhamti. Garuu isaan hundaa dubbiseerti. Baayibilii dubbiseerti. Quraana dubbiseerti. Kitaaba jaalalaa dubbistee jirti. Hundayyooti. Waliin nu geettee anyway jette bara. Ingiliffa ammaa jedhamaa kuni anyway kallattii kamiin yoo dhuftan wal geetteen ani filannoon anaa fi ana qofaa jirti laal. Qottullaa barbaadadhaa yoo ani Maammadii eenyu ustaaz Maamma Bayaan kajeddan kana gargaarsaaf deemnaa isa gargaaraa kajeddan kana dhiisee ani qottullaa akka kan kooti am biyyoon isin beese isin agarsiisuu danda'a. Na dubbiseerti hin qabsiin kun fakkeenyaaf bikkoon laal asirratti wanti isin hubachuu tokkotti wanti isin hubachuu qabdan miidhagdeen kutteerti. Dhugaa saayinsii biraa barachuu. Kunis waan Afrikaa kabajuu deemaa jira maal iyyaa malee biyya. Waa baay'ee farqa qabdu hin qabdiin. Waa baay'ee baattee deemti. Baay'oojii keessirii. Illallah eebanni dubbiin baddeettamu. Asis waa Afrikaa qabdaa. Asirratti Ahmadii waliin jedhu Ahmad obboleessa kiyyaatillee nan beektu ta'uu danda'a. Waanuma kaasaa irratti xaayiroofsi. Wanta itti barannaa qoy sabarime. Ahmad atis waa Afrikaa qabda jechuudha ka akkas taana. No tokko ni hijibaate hijibaadha gubbaane. Miira keessa galee jira. Rabbii jecha raggaxuun intala kana hajirii argachiise dee yaada. Tokkoffaa ustaaza qinis. Lammaffaa meebii ustaaza kanaa waliin taaptaabii keessan galtee meebii waan adda addaa waraabdeetti ta'a. Intalli durii baay'isee. Ci በጣም ቆሻሻ ናት። This is normal ሊሲን አራዳ ፖሲቲ የገጠር ልጅ ሽንታሜ ሃደረው ማም አራዳ ታተጋሲ ጥቆበር ኢሲ ረገጡን ኑን ድምነ ቤታ ኢሲ ንግ ረገጥና ኢሳቱ ጀላናፍ እኒ ፈጀ ሰመኑ ኢሲ ረገጡ ዮኑ አገር ዋው መሲኑ አታው ጅሩ ዮኑ አገር ያሙመች ደሜ ዋ ፖስት ጎር ማልቱ ነዲቤ አማ ከረቤ ተጀሪ ያበለሶ ተቆፋ ቱፊ ኢሲን ኡመተ ኦሮሞ ሰነ ሁንደረቲ tuffattee normaal itteef tokko inni guddaan ijoon dubbii rabbii jecha maaliif xinnaachuu qabdi giddeetaa no dubartii zinaa goote haddiin isaa du'aa intalli kana maal taate nuti musliimaa isaa barri president isaa ustaazota gurguddaa irra teessee bar it is normal ነው jetteeni bar ustaazota gurguddaa nama kuma beekataa ilaa badda Ustaazni Oromoon ilaale ustaaza Oromoo tuffatame islaamummaa afaan Oromootti maal jechuudha it is normal ነው jechuun isa yoo miti badika badika na guddaa balleesse waan beekamaa jechuudha waan beekamaa bakka rakkoo tokko hin qabu waan akka jedhan halaalanaa godhaan buufani wanti isin hubachuu qabdan ustaaz pirezidaanti Maammeetti halaala godhaan Maammee dhufnee taaptaap si goona isii garagalchiisi halaalanaa godhaan eebbisan gaggeessaa Jericho mandila lakkoofsa 20 kana barreessaa Dhaggeeffadhu onna tokke Prezidaanti Tabaraa ka taraa dubbannu guys. Mammaa qoy